Kabajamoo barattoota akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kootii. Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Yuutuubii Gumii Raayyaa irratti odeeffannoon barbaachisoo fi gorsoonni garaagaraa isinii dhiyaataa jiru. Isinis haalaan hordofaa jirtu jedhee abdiin qabaa. Gorsoonni ani isinii dhiyeessaa jiru kun kan inni xiyyeeffatu iccitaa fiixaan ba'umsaa barattootaaf kan jedhu irrattidha. Isa jalatti mata duree garaagaraa kaasee akka gorsaatti isiniif dhiyeessaan jira. Wal qabatanii waan deemaniif tokko hordofanii isa kaan dhiisuu hin danda'amu. Walumatti hordofamee ilaalamee guutuu ta'a waan ta'eef irraa jalaan kan isinii dhiyaatu odeeffannoo kana haalaan hordofaa jedhee isin affeera. Kanaaf viidiyoo walitti fufinsaan isin dhiyaatu kana yookaan walumaa galatti yuutuubii Gumii Raayyaa kana subscribe gochuudhaan, follow gochuudhaan, warra kaaniifis share gochuudhaan itti akka fayyadamtan isin jajjabeessa gamanumaanii. Kutaa tokkoffaa keessatti maloota qo'annoo lama bal'inaan walii wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa keessatti mala isa sadaffaa walii wajjin ilaalla. Inni sadaffaan malli dubbisuu yookaan malli qo'achuu baay'ee barbaachisaa ta'ee mala SQRRR jedhamu fayyadamu. Mala SQRRR jedhamu fayyadamu. Arri sadii SQRR sadii maal jechuudha isaan kuni? Malli kun bara 1946 hayyuu educationii maqaan isaa Francis P. Robinson jedhamuun kan argatamedha. Namni kun hayyuu educationii yookaan barnootaati. Maqaan isaa Francis P. Robinson jedhama. Nama kanatti argate kana mala kana bara 1946. Jechi kuni gabaajeedha. Jechoota shanirraa qubee isaanii jalqabaa fudhachuudhaan walitti fidee SQRRR jedhee kaa'e. Maali isaan kun jennee yoo laalle S'in survey jedhama yookaan scheme irruma fiiguudhaanii yaada waan dubbisnu irra fiiguudhaan odeeffannoo barbaachisaa ta'e keessaa argachuudha. Readingii dubbisuu keessatti yookaan readingii keessatti skimming scanning mala kana yookaan istiraatiijii kana beektuudhaan quba qabduudhaan amanaa. Kanaaf survey yookaan skim kan jedhu kana ariitiidhaan yookaan yaada barbaachisoo ta'an rafiiganii argachuu fudhachuu kan jedhu yeroo laallatu ni lammataa immoo Q'dha. Q'n kun immoo question isa jedhu yookaan immoo gaaffii baasuu yeroo qo'annu gaaffii of gaafachaa gaaffii baasaa leading questions gara dubbisuutti gara hubachuutti gara beekuutti kan nu geessuu danda'u leading questions kan ta'an qopheessaa yookaan of gaafataa deemu yeroo ta'u inni sadaffaa R'n kun read dubbisuu jechuudha. Kallattiimaan dubbisuudha. Gaaffii gaafanne sana irratti hundoofne dubbisuu kallattiimaan dubbisuudha. R'n lammataa immoo recite jedhama. Wanta dubbisne sana hubachuu keenya ilaaluu yaada mataa keenyaatiin ibsuu danda'u dha. R'n sadaffaa yookaan immoo qubeenni shanaffaan reviewdha. Review jechuun keessa deebii jechuudha. Keessa deebi'an ilaalu. Kanaaf jecha SQRRR jedhu kana jechoota shanirraa qubee jalqabaa fuudhuudhaan gabaajee godhee jecha tokko uumuudhaan kan argate namicha hayyuu barnootaa kana dhagaa. Maqaan isaa sammadhamee bara 1946dha kuni.
Malli kun hedduu barbaachisaadha mala dubbisuu keessatti. Sababiin isaa inni jalqabaa survey akkuma isinii kaasee yookaan scheme haaluma irra fiiguudhaan yaada murtaa'oo ta'an waan dubbisnu sana keessaa yaada barbaachisoo ta'an sana fudhachuu irratti xiyyeeffachuu kan ilaallatudha. Waa'ee waan dubbisnu beekuu sababiin isaa yeroo survey yookaan scheme goonu waa'ee waan beeknu irratti hin xiyyeeffannu. Wanta hin beekne ija keenyaan dafnee funaannaa jechuudha. Kan nu irratti xiyyeeffannu wantoota hin beekne wanta beeknu dhiisnaa wanta hin beekne irratti immoo xiyyeeffannee funaannaa jechuudha. Mala kana yeroo fayyadamnu wantoonni irratti xiyyeeffachuu qabnu maal fa'i yeroo jennee gaafannu tokkoffaa seensa waan dubbisnu sanaa ilaaluun nurra jira. Wantichi irra deemuudhaan yaada barbaachisoo irratti xiyyeeffannee odeeffannoo fudhanna jennee waan ta'eef seensa waan sanaa dubbisuu seensisuun mataansaa yoo ofuma isaatiin yaada warra kan bal'inaan of keessatti qabaachuu waan danda'uuf seensa isaa ilaallaa. Mata duroota gurguddoo fi mata duroota xixiqqoo ilaaluudhaan konseptoota isaan jala jiran yaada isaan jala jiran hubachuu dandeenya. Mata duree ilaaluudhaanii mata duree sana hubachuudhaanii mata duree gurguddaa fi xixiqqaa jiran subtopics warra ta'anii fi yookaan topikii gurguddaa fi subtopics warra ta'an ilaaluudhaanii yookaan immoo fakkii waan dubbisnu sanarra jiru fakkiin yeroo tokko chaartiin giraafiin gabateen yeroo tokko cuunfeenuu yaada bal'aa dubbisa meeqaan bira ga'uudhaaf yeroo fudhatu bifa fakkiitiin bifa chaartiitiin bifa giraafiitiin bifa teebiliitiin yookaan gabateedhaan yaadonni cuunfamanii nuu kaa'amuu danda'u. Kana irratti yoo xiyyeeffanne bal'inaan keessa deemnee dubbisuudha yoo baanne illee isaan sanarraa odeeffannoo gahaa argachuu dandeenya. Kanaaf mata dureemti illee namni mata duree malaalee yaada isaa hubatu jira. Mata duree xixiqqoo laalees namni yaada achi jala jiru kana hidhee hubachuu danda'a. Kanaaf survey yeroo goonu scheme yeroo goonu wantoota gurguddoo akkasii irratti xiyyeeffanna malee diteeyilii wantoota xixiqqoo irratti hin xiyyeeffannu. Sababiin isaa wantoonni gurguddoo kun wantoota xixiqqoo sanas akka hubannu nu gargaaru waan ta'eef jecha. Kanaaf fakkii, chaartii, giraafii, teebilii warra jedhaman ilaallee yaada babal'aa irraa hubachuu dandeenya. Inni biraa boqonnaa sana keessatti boqonnaa tokko, boqonnaa lama, boqonnaa sadii jennee dubbisna yoo ta'e boqonnaa sana keessatti yaada cuunfaa qabatee kan jiru keeyyata yookaan conclusion ta'uu danda'a yookaan summary ta'uu danda'a. Yaada akkasii qabatee kan jiru keeyyata irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Dhimma boqonnaa sanaa yookaan mata duree boqonnaa sanaa yaada boqonnaa sanaa kan cuunfu bifa samariitiin bifa conclusioniitiin kitaabota tokko irraan kaa'ama dhuma irratti. Kanaaf anneessa kanas ilaaluudhaan yaada isaa waliigalaa argachuu dandeenya. Kanaaf survey yeroo goonu scheme yeroo goonu seensa isaa dubbisuudhaan mata duree gurguddaa mata duree xixiqqoo irratti xiyyeeffachuudhaan fakkii chaartii giraafii teebiloota irratti xiyyeeffachuudhaan dhuma boqonnootaa irratti kan kaa'aman cuunfaa yaadaa keeyyataan kaa'amanii jiran dubbisuudhaan itti dabalataan immoo gaaffii dhuma gilgaalonni hin jiraatu kitaabota tokko irratti gilgaalonni activitiin yookaan bifa exercise jechuu dandeenya. Exercise, activities, tasks bifa garaagaraatiin jiraachuu danda'u. Gaaffileen chaaptarii sana summarize godhan akka keessa deebiin akka hubannu nu godhu. Gaaffolii dhumarra kaa'aman kana hojjechuun mataa masaatiin
yaada waan sanaa qo'achuudha, hubachuudha, beekuudha waan ta'eef inni kunillee akka tokkotti ilaalama. So survey yeroo goonu yookaan scheme yeroo goonu detail gadi teenyeema gadi qonneema dubbisna otoo hin ta'in wantoota gurguddoo ta'an akkasii irratti yeroo xiyyeeffannu yaada boqonnaa sana keessa waan dubbisna sana keessa jiru argachuu dandeenya. Kun mala SQRRR jedhu keessaa isa jalqabadha. Survey isa jedhu sana survey yookaan scheme isa jedhu kana fayyadamuun barbaachisaadha. Kun gara advancement itti nu geessa yuunuun iyyuu. Inni lammataa SQ kan jedhu keessaa inni lammataa Q isa jedhurra gaafachuu yookaan gaaffii baasuu, qopheessuu, of gaafachuu. Dubbisuutuun jalqabin dura gaaffii qopheessuun nurra jira yookaan gaaffii of gaafachuutu nurra jira. Wanta dubbisnu sanaa wajjin yaada isaa wajjin kan wal qabatu leading question yookaan questions warra ta'an gara dubbisuu sanaattis kan nu geessu ta'uu danda'a. Waan dubbisnu sanas akka hubannuuf kan nu gargaaru ta'uu danda'a. Garuu waan isaa wajjin wal qabatu gaaffii qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma wanti nuyi dubbisnu mata dureen isaa jijjiirama qilleensaa kan jedhu yoo ta'e gaaffii yookaan sababa jijjiirama qilleensaa kan jedhu yoo ta'e gaaffii of gaafachuun nurra jira. Sababoonni jijjiirama qilleensaa maalii kan jedhu gaafachuutu nurra jira. Mata dureen isaa sababa jijjiirama qilleensaa yoo jedhe nummoo gara gaaffiitti jijjiiruun nurra jira waan kana. Sababoonni jijjiirama qilleensaa maali? Kana yeroo gaaffii kana keenyu lead nu godha. Sababa sana argachuudhaa fi xiyyeeffanna waan ta'eef. Yeroo dubbisaa deemnu gaaffii sana keenyarra waan ta'eef achi keessa kan nuti hubachaa deemu maalidha? Maali sababi kun? Gaaffii keenya kanaaf deebisaa deemna jechaadha. Kanaaf fakkeenyatti hin kaase kana. Gaaffii barbaachisoo ta'an yaada nuti dubbisnu waan dubbisnu sana wajjin kan wal qabatu leading questions wanta ta'an dursinee yoo qopheessine yeroo dubbisnu gaaffii sanaaf deebii barbaadaa yeroo adeemnu qo'annaa keenya bal'isaa adeema akka hubannus nu godha akka haala salphaatiin. Gaaffiin kun egaa kallattiidhumaan gara wanta nuyi barbaannutti deebii barbaanna gaaffii kanaaf. Yeroo dubbisnu kallattii gara sanaatti nu geessa. Kanaafidha leading question yookaan questions kan nuti jenneefis. Malli kun egaa malli gaaffii gaafachuu gaaffii qopheessu kuni mala sattaanee dhufuuf bu'uuradha. Malli ittaanee dhufu maalidha? SQR jennee malli ittaanee dhufu read isa jedhudha, dubbisuudha. Kanaaf waan dubbisnuuf jennuu fi gaaffii qopheessinerraa gaaffii qopheessine sanaaf deebii argachuuf immoo dubbisuu qabna. Malli inni itti aanu immoo dubbisuudha, wal qabatanii adeemu jechaadha. Kanaaf gaaffii qopheessineef gaaffii baasne sanaaf deebii kan nuti argannu yeroo dubbisnuudha. Kanaaf inni sadaffaarra jiru read kan jedhudha. Malli kun egaa dubbisuudha. Kana yeroo goonutti gaaffii armaan olitti Q isa jedhu question sanaaf gaaffii qopheessine sanaaf deebii barbaadna jechaadha. Xiyyeeffannaan keenyas deebii sana argachuudha. Sila gaaffii sana yeroo baasne qo'annaaf akka nu mijatutti gaaffii comprehensive ta'e wanta barbaachisu hundumaa akka wal keessatti qabatu gaaffoota babaasna. Kanaaf yeroo dubbisnu immoo gaaffoota baasne sanaaf deebii kan ta'u itti yaadaa deemna jechaadha. Kanaaf yeroo dubbisnu wantoota armaan gadiillee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaa keeyyatoota baay'eedhaa fi yaadi ijoo jalqabarra jira. Waa'ee keeyyataa beektu jedhee yaada itti argamni yaada ijoo keeyyataa bakka sadiitu jira. Tokkoffaa jalqabarraa, lammaffaa walakkaarraa, sadaffaa immoo dhumarratti argama yaadi ijoo. Garuu
mostly yaadi ijoo keeyyataa jalqabarraa argama. Sometimes gidduu rare case dhumarra darbee dhumarra kan argannu. Kanaaf maal jedhaa yeroo baay'ee yaadi ijoo keeyyataa jalqaba keeyyataa irratti argama. Kanaaf dubbisa yeroo dubbisnu qo'annaa keenya yeroo qo'annu yaada ijoo sana barbaada, yaada ijoo sana irratti xiyyeeffata. Sababiin isaa yaada ijoo arganneennan isaan kaan ibsa isaadhaa waan ta'aniif nu rakkisan. Yaada ijoo argachuudha wanti guddaan. Yeroo baay'ee immoo jalqaba irratti argama waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannaa keessa gashinee qo'achuun barbaachisaadha. Inni biraa barreessaan wanta dubbisnu sanaa barreessee xiyyeeffannaa isaa sana fakkeenyaaf wal qabsiistuu akka kanatti taanee fakkeenyaaf faallaasaa itti dabalataan wantoota akkas jedhama wal qabsiistuu akkasii hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada barreessaa sana argachuudhaaf yaada ijoo barreeffama sana argachuudhaaf waan dubbisnu sana bu'uurumaan hubachuudhaa fi wal qabsiistuu akka fakkeenyaaf kanatti taanee faallaasaa dabalataan kan kana jedhamanii hordofuun barbaachisaadha. Isaan kun egaa yaada ijoo nuyi jenne sana fi ibsa dabalataa warra kennan himoota qabatanii waan jiranii fi yaada bal'aa kan nuti argannu gaaffii armaan olitti gaafanneefis deebii akka argannu nu gargaaru. Kanaaf kitaabni nu dubbisnurraa tarii kitaabota baay'eerraa yookaan jalasaarra yookaan mata duree isaarraa yaadonni daddabalataa kan kaa'aman jiru. Kitaabni tokko yaada dabalataa jedhee jalasaa kaa'aa, tokko immoo heederii yookaan jalasaattis akka fuutnooti yaada dabalataa kaa'uu danda'u. Isaan kana ilaaluun illee sirriitti akka hubannu nu gochuu danda'u. Kun yoo kitaaba dubbisne ta'ee dhagaa wanti kun kitaaba dubbisne yoo ta'e akkasi. Waa'ee yaada ijoollee ammaallee kitaaba dubbisne yoo ta'e akkas. Garuu waan galagalchine waan ofii barreessine dubbisne taananii akka barbaachisummaa isaatti dubbisnee gaaffii baasne sanaa fi xiyyeeffannaa deebii barbaaduun deebii argachuun baay'ee barbaachisaadha. Tuqaalee barbaachisoodha ta'an jennu immoo yaadota barbaachisoodha jennutuma dubbisnu immoo yaadannoo qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Tuma dubbisnu yaadannoo qabachuu barbaachisaadha. Sababiin isaa tuqaa sana irra deebinee ilaaluudhaaf nu gargaara booda. Waan baay'ee keessaa tuqaa muraasa baafannee barbaachisa waan ta'eef irra deebinee tuqaalee sana argachuudhaaf ammas baay'ee sana dubbisuu nu barbaachisa waan ta'eef garuu adda baasnee yaadannoo yoo qabanne yeroo biraa tuqaalee sana duwwaa irratti xiyyeeffannee isaanuma duwwaa dubbisnaa waan baay'ee keessa deemuu rakkannu. Kanaaf yeroo dubbisnu yaadannoo tuqaalee barbaachisoo ta'an yaadannoo qabataa deemuun yeroo itti aanutti tuqaalee sana refer gochuudhaaf baay'ee nu barbaachisaa jechaadha. Otherwise tuqaa sana yoo irraanfanne garuu immoo beekuu qabna jennee yoo yaadne yeroo biraa yaadannoo hin qabanne taanaan ammas peejii baay'ee dubbisne sana keessa deemne dubbisne tuqaalee sana barbaaduu nu barbaachisa jechaadha. Garuu tuqaa barbaachisu sana yeroo biraa haalaan ariitiidhaan argachuu yoo barbaanne yaadannoo qabanne yaadannoo keenya sanarraa ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo dubbisnu yaada barbaachisoo ta'aniif murteessoodha jennee irra deebinee yeroo biraa ilaaluu qabna jennee yaadnu yaadannoo qabataa deemuun dirqamaadha. Akkas gochuu qabna. Haala kanaan egaa gaaffii gaafanneef deebii kennuu dandeenya. Dubbisi keenyas nuu salphataa, hubannaan keenyas bal'ataa deemaa. Wanti nutti ulfaatus hin jiru. Malaan deemaa jirra waan ta'eef malaa uruu wanti jedhamu jira. Inni itti aanu inni arfaffaanii SQ
R R inni arfaffaan R inni tokkoffaan egaa read irraa R inni lammaffaan recite kan jedhu. Isa dubbisne kana amma hubanne isa jedhuuf gaafachuutu nurra jira. Yaada mataa keenyaa keessatti qabachuu ofii jecha mataa keenyaan ofuma keenyaan ibsuu danda'u qabna waan sana. Amma hubanne of gaafachuu yaada keenya keessatti qindeessuu yaada keenya keessa kaachuu isaan kanas deebisnee deddeebisnee yaadachuu of yaadachiisuu yeroo deemnullee yeroo rafnullee yeroo nyaannullee waa'ee isaa yaadachuu of yaadachiisuu re'eersi gochuun nurra jira jechaadha. Maal akka hubanne of gaafachuutu nurra jira. Waan hubanne sanas ofuma keenyatti deebisnee himuun gaariidha. Ofumatti deddeebisnee himuun gaariidha. Waan hubanne sanas jecha mataa keenyaan ibsuu danda'u. Jecha mataa keenyaan ibsuu danda'utu nurra jira. Akka beeknee hubachuun fi jecha mataa keenyaan ibsuun nurra jira. Yaadachuun nurra jira. Yaada isaa ibsuun nurra jira. Yoo barreessuu barbaachise illee jecha mataa keenyaa fayyadamnee barreessuu danda'u. Yoo dubbachuu nu barbaachise jecha mataa keenyaa fayyadamnee dubbachuu danda'utu nurra jira. Kanaaf inni kun isa kana. Kanaaf ergi qo'annee booda waan qo'anne sana jecha mataa keenyaan ofii keenyatti of gaafachuun ofitti himuudhaanii qormaata ofii qopheessinee ofuma keenya gaafachuu dandeenya jechaadha. Haala kanaan waan nuu gale jabeessaa isa nuun galle immoo maal goona isa nuu gale hin jabeessina. Akka hubanne of yaadachiisna irra deddeebina jecha mataa keenyaan ibsina qabachuu keenya mirkaneessina. Isa nuun galle immoo maal goona aarrii sattaanuu keessatti arganna. Aarrii inni dhumaan itti aanu maal jedhaa review jedha. Review jechuun keessa deebi'uu jechaadha. Keessa deebii. Sila kan dubbisne amma tokko yaadannoo isaa qabanneerraa recite yeroo goone immoo of keessatti deddeebisnee wanta sana hubachuu keenya mirkaneessuudhaaf waan baay'ee goone of yaadachiisuudhaaf waan baay'ee goone isa hubannee jabeeffanneerraa isa hubanne immoo maal goona review goona. Keessa deebina jechaadha waa dubbisa keenya. Inni kuni jala jalaa sila akkuma jenne jala jalaa dubbisneerra yoo ta'e yeroo keessa deebi'uu arganna. Yeroo keessa deebinee dubbisuu arganna yeroo. Jala jalaan dubbisne taanaan silaa amma garuu nutti ulfaata. Mala kana fayyadamnee adeemnee dhufneerra yoo ta'e garuu review keessatti waan nuun galin hafee dubbisnee akka nuu galu goona. Ni nuu gale sila nuu gale. Keessumaa qormaatii yeroo dhiyaatu yeroo qormaataatti jala jalaa dubbisaa isa deemnee keessa deebi'uun mala baay'ee barbaachisaadha. Jala jalaa dubbisneerraa amma isa nuu gale irratti tun ta'in isa nuu gale irratti xiyyeeffanna. Yeroon keenya hin gubatu dafnee salphaamatti hubanna. Isa nuu galee jiru xiqqooma yeroo ilaallu yaadi isaa nuu dhufaa yaadanna. Isa nuu hin galle keessa deebiidha waan ta'eef irra deebinee ilaaluudhaan akka nuu galu gochuu dandeenya. Kanaaf malli kuni qophaa isaatti tun ta'in isa kaanii wajjin wal qabatee mala barbaachisaadha. Mala baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf yeroo keessa deebii arganna armaan olitti isaan kaafaman keessa darbineerra taanaan read gooneerra taanaan recite gooneerra taanaan amma keessa deebiidhaaf yeroo arganna salphaatti hubachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf keessa deebii keessatti dubbisa isa jalqabaa keessatti wanta nuun galin hafee irra deebinee yeroo laallu hubanna. Kanaaf carraadha. Karaa nuu banaa jechaadhaan. Kanaaf egaa irraa jala dubbisaa deemuun har'a kan baranne har'a dubbisuu bor kan barannu bor kan dubbisuu iftaan kan barannu iftaan dubbisuu jala jalaa utuu hin kaatinii kan koorsii hundumaayyuu dubbisaa deemuun barbaachisaadha kan jedhameef kanaadha. Maaliif keessa deebiidhaaf yeroo arganna yeroo keessa deebinus yeroo keenya hin gubatu
irruma fiigne keessa deebi'uu dandeenya of yaadachiisuu qofaadha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isaan sana garuu reading goone taanaan reciting goone taanaan review gochuu hin dandeenyu. Akka haaraatti dubbisnaa hubachuu irrattis baay'ee rakkannaa. Gadi fageenyaan dubbisnee immoo hubanna akka hin jenneef yeroo bal'aa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Kana gaa deemee gara maalitti kan nu geessu? Gara xiyyeeffannaa dhabuu isaa sila jennetti kan nu geessu. Sababiin isaa fakkeenyaaf koorsii tokko peejii 60-70 waan qabuudha. Isa dubbisnee fatanaaf qophoofna taanaan maloota sila jedhaman keessan darbiin teenye taanaan ammuma qormaatii ga'ee qormaatii bor yookaan iftaanii waan jedhameef har'uma lafaa kaafnee isa dubbisna taanaan maal irratti xiyyeeffanna? Peejii dubbisneef irratti xiyyeeffanna malee hubannaa irratti hin xiyyeeffannu. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya gadi bu'aadha. Peejii 70-80-90 al takka dubbisnee xiyyeeffannaa wal fakkaatuun dubbisnee finnee hubannee qormaataaf of qopheessina jechuun dogoggora yaadamu. Garuu maloota amma jedhame keessa darbinee dhufneennaani peejii 70 ta'u 80 ta'u 100 ta'u wantoota baay'ee isaa keessaa beekna wanta ta'eef amma keessa deebii waan ta'eef xiyyeeffannaa wal fakkaatu miti kan nuti dubbisnu hundisa. Isaan kan baay'ee barbaachisoo waan taaneef irra utaalaa warra nu hubatiin duwwaa irratti xiyyeeffataa dubbisna jecha. Kanaaf dubbisa keenya yeroo keessa deebinu mata duroota isaanii irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Yaadota isaanii irratti xiyyeeffachuun yaada nuun galle irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan nuu gale irratti immoo yeroo gubuun barbaachisaa miti. Wanta nu hubatiin wanta nuun galin duwwaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Gaaffii gaafatameef deebi'uu isaas mirkaneeffachuun nurra jira. Achi isa dhaga wanti guddaan jechaadha. Kanaaf haaluma kanaan marsaa isa jalqabaa keessatti wantoota hubatiniif odeeffannoon argatin amma keessa deebii keessatti odeeffannoo argannaa. Waan hir'ate isa silaarraa waan hir'atetti guunnaa. Walumaa galatti keessa deebii kana keessatti maal goona? Odeeffannoo keenya guutuu taasisna jechaadha. Maloota keessa darbinee dhufne keessatti odeeffannoo argataa dhufne garuu guutuu hin taane. Keessa deebii keessatti odeeffannoo hanqateetti daballee odeeffannoo keenya guutuu taasifannaa. Qormaataaf qophaa'uu dandeenya. Beekumsa keenyas guutuu taasisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf maloonni 5 maloota jedhaman 5 jiru. Maloota 5 keessaa immoo inni SQRR jedhu immoo ufuma isaatiin of danda'ee mala qobaa isaatiitti akkamittiin deemamuu qaba isa jedhu kan kaa'ame waan ta'eef isaan kun hedduu barbaachisoodha. Inni ittaanugaa kan biraan maloonni lamaan tokko hafanii jiru. Isaan kana yeroo ittaanutti waliin ilaallaa. Yeroon keenya waan deemee fi maloota har'a waliin ilaallee haalaan akka hubattan, haalaan akka hordoftan, akka itti fayyadamtan, barattoota ergatiin jiraniif sheer akka gootan, ofii keessanis sabiskiraayibis akka gootan isiniin jajjabeessaa. Odeeffannoo bal'aa isiniif dabarseera jedheen abdii qabaa. Garuu odeeffannoo bal'aa kanatti fayyadamuutu isinirra jira. Maloota kanas haalaan hubadhaatii eksperimentii ofirratti geggeessame maloota kanatti fayyadamaatii bu'a qabeessa ta'uu keessan hubadhaa. Ilaalaa. Amshuur mala kana seeraan itti fayyadamnaan qo'annoo keessan haala kanaan qo'annaan fayyadamuu akka taatan abdiin qabaa. Kan har'aasuma irratti yoo dhaabne gaarii natti fakkaata. Kun yuutuubii
Gumii Raayyaati. YouTubein Gumii Raayyaa odeeffannoo fi gorsa barbaachisoo isinii kennuu ittuma fufaa. Isinis faana dha'uu ni isinaa. Hordofaa, subscribe godhaa, share godhaa. Kanarraa asumarratti hin dhaabaa. Sattaanutti maloota hafan lamaanii wajjin walitti deebinaa. Galatooma.